akkuma jirtu baga viidiyoo har'aa waliin deemine warroonni yaani kositti tollee viidiyoon keessanitti tole laayikii godha akkasuma namni haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Innaa ani dubbii dheeressuun jaaladhu yeroon waa haasa'u dhufe qaxittaa yaada kiyyattoon darbe malee nagaalee dheeressuun jaaladha akka namoota tokko. Innaa yaadni kiyya har'amaa inni namoonni bara kanaa namoonni baay'ee sammuun isaanii nageetiif ta'an jechuudha. Jireenya namaa keessatti xilliqe jedha. Jireenya isaanii itti fakkaatee dogongoranii kan namaa keessa seenan ta'e dogongoraan ta'e wanti kun osoo beekanii ta'e ani hin beeku. Namoonni garuu jireenya ofii dhiisanii kan namaa jiraatan bara kana jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku malee ilmi namaa waasiin jedhu hin dhabu. Kanaafuu maal jechuu barbaadeen yeroo baay'ee keessumaafuu shamarran irratti xiyyeeffatama wantoonni akkana. Shamarran takka yoo haala addaatiin uffate yookiin immoo jechoota adda addaa poostottee waanuma akkam keessatti ishee sun akkas taate, ishee sun akkana taate, isheen sun ikkoo aadaa keenya safuu cabsite, ishee sun ikkoo amantii keenya balleessite, amantii keenya maan tokkoffaa namni tokko yoo anarra ka'ee waa'ee amantii dubbadhe amantiin kiristaanaa akkanaa kan musliimaa immoo akkana jedhee waa'ee amantii irraa dubbadhe gaafa san an amantii keessan tuqeen jira. Garuu an akka barbaade jireenya dhuunfaa kiyya irratti akka barbaade yoo uffate namni sun anas ta'e abbaan namni biraa akka barbaade yoo uffate amantii sin tuqne safuu keessatti hin tuqne waan tokkoyyuu hin tuqne namni sun nama dhuunfaadha. Akka itti amanee fi akka keessisaa jedheenitti adeemaa jira. Waa'ee nama sanii nama tokkoyyuu galchuu hin danda'u jechuudha. Nama tokkoof jecha yeroo baay'ee shamarran hunda walitti qabanii fa'aa arrabsan. Isheen ikkoo safuun beektu. Shamarran biyya arabaa moo akkuma argan ta'an maal sinii haa himuti. Yeroo namni tokko immoo jechoota akkanaa sodaatanii waan ta'u barbaadanii fi waan gochuuf keessi isaanii barbaadan kan dhiisan baay'eetu jira. Jechi namaa waan feete godhe otoo mataa gadi qabattee iyyuu akkasiin jira. Isheen ikkoo sobdee mataa gadi qabatti malee nama hamtuudha. Akkas naamni sin jira. Gaafa ati dudubbattu immoo isheen ikkoo baalageedha. Afaan isheen argitanii barsafuun beektu safuu cabsite. Ilmi namaa waan feete ta'e waan sin jiru hin dhabu. Namni nama hamachuu hin dhiisu. Sinii gala. Anama fakkeenyaaf namni guyyaarraa kan hamatu sirriitti hin beeku. Maaliif takka arraba koo nuuf ciniinaa, takka hidhii koo nuuf ciniinaa. Kanaaf takka garaa kootti dhashaa. Namni waa'ee እና kanaafuu jireenya namaa keessaa ilmi namaa maal godhu har'a ani itti amanii waan tokko yoo godhe fakkeenyaaf waa'ee uffannaa irratti rabbitti nama gaafata maaf akkas taata maaf akkas uffatta maaliif bora na wajjin qarbiin buutaatiin bakka itti awwaallamutti na wajjin awwaallamte yookiin immoo waaqayyo anaasii wal biratti qabee gaafatan gaafatu. Waaqayyo ana qofa gaafata. Ana qofatu cubbamtuudha. Waa'ee jireenya kootii wantan godhe hundayyuu addunyaa kanarratti gaafan biyya lafaa kanarratti wantan godhe hundayyuu gaafa waaqayyo bira dhaqee anatu itti gaafatama. Ati na wajjin ittiin gaafatamtu. Kanaafiyyuu maaltu nama biraa jireenya nama biraa keessa galcha. Namni tokko koo itti amanee ana fakkeenyaaf yoo uffata gabaabaa uffadhe yookiin immoo qaama koo mul'ise itti amanee duraan dursa koo ani yoo uffadhu yoo diddibadhe yookiin immoo waan tokko godhu mastaatii keessatti of ilaaleetiniin kaameraatti baha bara. Mastaatii keessatti of ilaalee akkam haalli uffannaa koo maal jedheetiniin namatti baay'ee yookiin suuraa ka'amii ani itti amaneeraa kalaas jechuudha. Kanaafiyyuu nama biraa waa'ee jireenya nama dhuunfaa keessa hin galchu. Yeroo baay'ee shamarran yoo diqqishuma akkana uffatte yoo akkasuma mataa ishee mul'iste maal ta'e kan musliimaallee shari'aa qabsitee maalii hamma kana jireenya namaa keessa galanii wantoota adda addaa dubbachuun barbaachisaa miti. Namni tokko itti amanee erga godhe nama maaltu galchi nama biraa maaltu galchi. Gaafa teechee waa'ee nama isheen immoo akkas isheen akkana jette sa'aatii kan keefitti ofitti deebitee an akkamii jireenya koo jireedhu an akkamitti uffadhu akkamitti narraa bareeda jettee otoo of gaafatte yeroo baay'ee immoo dubartoonni waa'ee namaa tuqan isheen kun maraatteera akkas taateera midhaan nama hamatan namoota waan san gochuuf barbaadanii gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarran tiktokii akkas taate akkana taate shamarran kun maraatteera midhaan jedhanii warruma nama hamatan. Waruma karaa keessa wal nama hamataniitu iyyuu walumaa eegas immoo nu deemee dubbiin gaafa dubira gahu namoonni akkasii namoota akkamitti namoota akka namaa ta'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf soo tiktok viidiyoo waraabaa jedhee namni sun jechuudha namni taa'ee shamarran tiktok koo maraatti midhaan jedhu kun osoo viidiyoo akka keenyaatti viidiyoo waraabuu barbaade namoota kaameraa qabachuu hin dandeenye. Namoota tiktokii fayyadamuu hin dandeenye. Sinii gala. Namoota haala ittiin tiktokii fa'aa banatanii haala itti fayyadaman wallaalanii fa'aa dhiisanidha. Namoota hin dandeenyedha. Namoota akka namaa ta'uu hin dandeenyetu yeroo baay'ee inaafadhaaf sammuun isaanii nageetiif ta'ee waa'ee namaata sa'aatii 24 taa'ee haasa'aa oolu. Sababni isaa saniin alatti wanti jireenya namaa keessa nama galchee eebilu akkanaa eebilu akkasii nama jechiisu tokko hin jiru jechuudha. Namni sun itti amanee erga ta'ee siin galchuu ati akka keessi keetti amanetti adeemi. Bakka ati wanti sun wanti nama san irratti argite safuudha jettee ati bakka wanta san hin godhine jedhiiti ofuma keetii ofitti himiiti irraa gara gari malee waa'ee nama sanii eebilu akkas ta'ee suuraa nama sanii poostotanii
No. Baay'ee kuni gorsaa jirta yookiin immoo waan gaarii dubbachaa jirta osoo hin taane inaaffaa fakkaata. Bakka akkanuma sirraa beekatan namni hundiyyuu yaadni isaa sii kennan maaltu si galche inaaffaa dhiisi namni siin jedhu malee namni hoo ati sirriidha ishee arrabsuu ishee qeequ siin jedhu tokko hin jiru yeroo nama qeeqxan yeroo shamarree takka qeeqxan jechuudha. Innaa kabira immoo shamarran takka takka ofitti amanamummaa hin qabanii is sodaatu. Bakka eebiloo akkas naan jedhu ani akkamitti akkana ta'a akkamitti akkana uffadhaa namni maallaan jedhama. Namaaf jiraatu taati. Namaaf jiraadhaan namaaf hin jiraadhu baran. Waan itti amane tokko nama fakkeenya waan itti amane tokko abbaan barbaade as dhaabatee waan fedhe jechaa ol ani itti amane anaaf naatee taanaan nin godha. Maaltu nama galchee jireenya koo keessa nama maaltu galchee nama jechuudha. Ammaa namaaf jiraadha. Ayyoo akka barbaadee uffadhe nama naabiti ana bar dadhabee laa bakka itti dafqa koo xab godhee anatu bitee uffachaa jiram. Yoo meekaapbii dibbadhe yoo rifeensa biraa bitee ofitti godhe nama bitee na kenne. An fakkeenyaaf yeroo rifeensa akkasii gootee maal jedhanii yookiin immoo akkas uffattee akkas taate akkana taate namni yoo jedhe ana qarshii kootiin bitee fuudheemi ana itti dadhabee bitee godhachaa jirami namni bitee natti kenne jira mee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Namni bitee anaaf kenne jira namni rifeensa tokko waan rifeensas ta'ee uffatas ta'e bitee naa kenne jira. Aanatu hojjetee qarshii kan kootiin bitee uffachaa jira nama waan ni galchi hin jiru. Kanaafiyyuu dubartoonni jechuudha waan gochuu barbaadanis waan jechuu barbaadanis akka ta'uu barbaadanis wanti keessi kee ajaje tokko ofii kan keeti ofitti himaa godhi malee eebeluu maallaan jedha eebeluu akkasii jechi nama namoo jecha namaa sodaatu jibba addunyaa tanarraa. Dhugaa rabbii nama jecha namaatiif tasaaqaquu eebeluu maallaan jedha. Jechi namaa sana ajjeesuu bara maal si godha jechi namaa anuma tana badde an jecha namaa sanii himuu xurii keessa jalaatti illee kwaan. Ana so akka jecha naan jedhaniiti yeroo tokko jechuun ana agasmarallee galata rabbi ana agasmarallee namni nan arrabsu garuu yeroo baay'ee yaaduma bareedan naan jedhama istoorii keerallee tiktokii keerallee nama arrabsi argeen beeku garuu yeroo tokko hamiin nima jira jecha namaa garuu an dantaa hin qabu abbaan fedhe waan fedhe jedhee ani sunitti sharafu jecha namaa sababni isaa namaaf hin jiraadhu of danda'ee nama jiraatu nama ofirra darbee maatii kee gargaaree jiraatu nama ofirra darbee maatii kee darbee yeroo rakkataan namoonni Grupiin gargaarsaa jiru gargaarsa keessatti hirmaadhee nama gargaarudha. Kanaafiyyuu ani namni nan jiraachisu saba ta'eef nama of danda'eef jiraachisu saba ta'eef jecha namaatiif iddoo isin qabu nama si sodaadhu wantan gochuuf jedhuu fi gochuu fi keessi koo ajaje kamiyyuu gochuuf yoomiyyuu duubatti deebi'u. Kanaafiyyuu shamarran ofitti amanummaa yoo qabaatte wanta tokko yoo ofii kee ofitti amantee goote yoomiyyuu ofiin amantee deemtaa jechuudha yeroo kamiyyuu nama eegdu. Jireenya kee keessatti sumatu murteessuutu ta'a jechuudha. Sanni achi nama yoo eegne uffachuuf illee hojjetuuf namni maal naan jira koo akkasitti uffachuu bara hiriyaatii takkatu jira beektan yeroo baay'ee haala uffannaa isheellee beektaan saniif isaa walirra uffachuu barbaada garuu xiqqoo qaama mul'isa waan ta'eef namni maal laan jira. Amma bara akkas ta'uu barbaada namni maal laan jira namni maal na gubdi coongaarraa koo na gubdi qoy namaaf jiraachaa hin jiraan beektani namni maal naan jedha wanta jedhu keessa kootitti yeroo tokkoof illee intin hin jedhan. Ani itti amannaan jechuudha duraan dursa garuu wanti ani godhu sun na gammachiisa taanaan wanti ani godhu sun ani itti amane taanaaniin wanta ani gochuu barbaadu jechuu barbaadu sana keessi koo amane sirriidha jedhe fudhadhe taanaan abbaan barbaade as dhaabatee waan fedhe hojjechaa oole ana waa'een nama nan galchuu jecha namaallee sunitti sharafu. Kanaafiyyuu yeroo hundayyuu shamarran osoo akka kan koo ofitti amanummaa qabaatanii jechoota namaatiif iddoo hin qabaanne natti tola. Sababni isaa nama yeroo kamiyyuu jecha namaatiif tasaaqaqu yookiin immoo namni tokko waan tokko siin jedhe namni siin jechuu siin dhiisu namni hamilee si cabsuu hin dhiisu namni jecha akka atiin jecha namaatiif sodaatu san waan arganiif koomentii babbadaa sii kennuuf hin dhiisan. Gaafa ati garuu jecha namaatiif uffattee bira darbite namni ifatee si dhiisaa jechuudha. Sababni isaa tun dantaan qabdu jecha namaatiif jedhanii gaafa sana ati mo'attee jirta namoota nageetii fi sana jechuudha. Garuu ati jecha namaatiif namni maalaan jedha jette akkuma jecha fakkeenyaaf shamarran takka jechuudha. Shamarran duraan miidiyaa kanarratti baay'ee dubbatan isaanii jiranii bara. Sababni isaa jechuun namaa hamilee cabsee kan baay'ee waa'ee siyaasaas miidiyaa kanarratti baay'ee taphatan duraan irraa ka'e baay'een isaanii kan badan kan dhiisantu jira. Sababni isaa jechoota namaatiif hamilee jechoota namni jedhuun hamileen isaan cabe baay'ee jechuudha. Osoo maqaa isin yaame amma ijoollee baay'een isaanii jechuudha. Namni hamileen jechoonni namaa hamilee duubatti hin cabsine gamma miidiyaa irra jiran eenyudha? Fatiyaa
Fatiyaan ni jirti. Ijoollee baay'ee san hunda keessa Fatiyaan ni jirti. Fatiyaan dhuguma jabduudha waan taateef ni jirti. Yaa isheen hin jirti, isheen hin banne. Garuu kan Fatiyaa wajjin yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa waa baay'ee dubbachaa turan miidiyaa kanarratti baay'een isaanii hin jiran. Hamileen jechuun nama hamilee isaan cabsee sodaatanii kalchumaan hillim jedhanii banan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu wanta gochuu hedduurraa waan jechuu hedduurraa akka ta'uu barbaadurraa namni maal naan jedha jettee jireenyuma dhuunfaa lafa kan kee lafumatti iyyuu ollaan namni maal naan jedha jettee waan ta'uu hedduu yookiin immoo waan gochuu hedduurraa tasumayyuu hin deebiin. Ati immoo waan namni maal naan jedha namni akkas jettee namaaf jiraata taanaan ati yoomiyyuu jireenya kee keessatti murteessuu hin dandeessu jechuudha. Ganaa nama eegla waan namni siin jedhu. Kuni ta'uu hin qabu. Sababni isaas ofii kee of jiraachista waan ta'eef namni si jiraachisaa hin jiru waan ta'eef kanaafiyyuu ofii kee murteessi jireenya kee keessatti malee namni murteessu takkumayyuu hin qabu. Jechi namaa immoo maas hin godhu namatti hin maxxanu namni yoo jedhee dhiise enuma dhiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu dubartiin yoo ofitti amanummaa qabaattee fi dubartiin yoo ofii isheetii of ajajjee deemtee fi dubartiin yoo baqa waan keessee jedheen goote gaafsan jaalatamtii waan hundaafiyyuu waanuma kamirrattu jechuudha. Kanaafiyyuu gorsi kiyya kana har'aa kanaadha. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabajaa. Jecha namaaf hedduu hin qabaatinaa yoomiyyuu naganaaf tura.